يا مسجد ربي. يا أبو مسجد صاحب قاي سومنا دياته. يا أبو تتراتين ولا ربو متيجي. الله. يا أبو مسجد ربي صاحب قاي me وريتو كجولان قنقوها يا ما يملين دياته. السلام عليكم. واه وانا من نجيبه يا ربي شيني ديرو مسجد مخنا دك جيمي وين مسجدني مسجد تكان من قليل فكاتا وانا من صلاتو سنجيرو فكاتي يا ربي لي مين ما انت اجا نمني صلاتو اللي يورو في بيهو और से यार ओए चिर्रिकू मस्जिद वल्लेसी का खाओ आरोहन दजरा यार मस्जिद महाना नेर गेशेनी इफी दूर गंदा वर्रे जेम गंदा वर्रे nama rabbi salataaf natti haa fidu hin gaafadha hanga suutaa kana mee hin taa'u irraan dhaqadha baabu fadli zikri wal hassi alayh وبيتك وسطتا يروح يسمى كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هاي يسمى دبر كاتي. سينا رانو جرا وسما برا أنا تشيني أسيب ويرجع. ودي مثلا تاني. سلامي جراتي. شيخ برا مجلس أرمولي أنا دارو لك ما أنا رفنيتي شيخات أسين ويرجع. يسندور اللي سلامي جرا. يسندور السلامي والله نمن دو في جنتي بقى يسندور السلامي في الرقتين سلاتي إيه لا كبردو أمدرو عندي يا جا يسمى غنيجي يتنيفو. سلام نمي أريد أكون شاغلي وري على كل جنيني دنيا ندي دي أبوي. الله أكبر الله أكبر. أيان الصلاة أيان الصلاة لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين. ألف باء تاء. ألف نسبة عادي. سا جيم. الله الله أكبر. وأجايب ما إيه السلام عليكم. يا بابا كتاب العربي تاني ده خيرة شيخ نجا تيجي نويرتن جرا جرا الجمعة ستة سكتة يا يركضها دلقا ولا يا أبوي مسجيني كيسان كل سمالي صحابة بوبا زي ما نعمل فين صلاته يا أبو نمنيس و أتي صلاة ونما صلاة ويجي مدابرة نمي تكو لما باندو بملي لا لا فانسلا نما هتويتي gandi ati bab masjidin namni tin salaan ne fakkaata namni numa salaata gaayde yaa boo numa salaatanii yaa boo masjidni keenya kunumee rabbi rahmataa godhuufi darasaan ganda kana tatteessee silaa sii dura darasaan hin tatteenye ha illaa tanaafuu salaanni akkas akkam baanta moo lakkii waan jenna
Himaan jenne ta'e darasaa osoo hin tattaa'iniif namni salaata mana salaataa jechuudha. Namni mana salaata yaa waan dunyumaan nama shaaqale dunyumaan nama shaaqale. Duniyaan tun hedduu nama shaaqalti gariinis ooruma keessa taa'a yaa booyoo. Ilmaan keessaniif qabeenya isaanii shaaqaliin jaa rabbiini. Yaa boo rabbiillee akkasuma ja'a. Sheekaatu bar sheeka tokkootu jira ganda san dhagaadha. Waliinuu ganda san jabeessaadha isheen. Isheen akkana si fardeessee si dubbata. Isheenillee ganda kana hedduu jabeessa. Yaa boo bar sheeka nuti itti dhaammachaa oolaa ganda keenya kanaatu adiyyoodha. Takkaa darasaa nu ergine yaa boo ma alhamdulillah eegara isheenis ergi. Kuma rakkoon qabu waan jettooti masgiidni akkanatti soomanaa dhiyaate masgiida dukkan hangammaatti ifaan qabu ifaan isaa maal eekkamte? Yaa boo ifaan hedduu tana dhagaa fixeetuma sammaanis qaxqat jaa yaa boo meenuma laalleennee bara eenyatti takka wal mari'annee amma laaluu jaalladha. Ay masgiida rabbii. Woomaa gochise. Soomanaa dhiyaate. Soomanni dhiyaate masgiidaa ifaan qabu. Ifaatti finnaa bari ifaa amma wal mari'annee jirraatti finnaa boyin kan wayyaawoo rabbi siyaatu yoo nuti qalbiin nu gugguuge wayyaawoo mana rabbii kanaaf illee waa qalbiin jiinu yaawoo. Amma akka taanu fa'a. Eega rabbi na fide gandi keenya kun gandi keessan kun akkaataa salaataa keefiyyaa salaataa soomana dabranfaanuma salaataniimi. Akkamis salaatan mee salaa isaan? Moolii tokko sheetikki tokko dhufee nu salaachisaa ture. Akkamis salaatan? Bismillah qaraaneetuma Allahu akbar jennee yaa boo waan rabbi nu laaffisees gaa quraanuma jennee wanta baadhaan qaraanaa yaa boo aninnas baatii fi allabateen nyaanii fi Aana kun faamu? Aana kun Aanoyna? Jabaan ichi keessa aabuudhaaf eeguutti yaa boo salumaan salaanee. Quraanaa miti boo maaltu si gochise? Way ganda warree way quraana rabbi salaata rabbi. Aboo quraanaa miti salaatiin hin ta'u. Yaakin numa ta'a jechuun numa ta'a. Suuraa nama dhibuun qaraatan jechuu fedheeti. Bar salumaan salaanee yaa boo. Amma akka taanu soomanni dhiyaateemi. Ganda kana du'aa'is sheenii kaanis ni dhufaa jechuu jira. Ifaadhaas masgiidan itti goona takka. Manni keessan kan waami? Manni kiyya kanuma. Yaa kanumas duraa kana. Ollaa masgiidaati jechuun isin. Tole bareedaadha. Ollaa masgiidaa tolleen gaariidha. Siitu atiitu quba qaba. Akkin jeeti ganda kana osoo salaanni soomanni hin dhufneen duratti salaata numa beekanii isaanii waanuma biraa fa'aa barsiifna shari'aa fa'aa barsiifna walitti qabnee akkasii ganda kana akka ba'i barsiifta. Taate akka feeteen ol kadhaa. Ni barsiifta. Ni barsiifna walumaan barsiifna. Akkasii taate nagaa rakkoon qabu inshaallah. Ammaa huu barri ifaan hin jiru. Ammaa huu turre yaa booyi dukkana keessa jirra. Mee haadha maammitti taa'een fa'aa tokko nuuf fidee dhufa. Dargaggeessa biyya bakka jiraadhaa. Akkasitti waan nyaatanis. Waan nyaatan jettee? Waan nyaatanis ifaas eeqa. Bishaan salaataallee ganda kanaan fidaa jee. Gandiillee mee haadha. Ammas booda waan itti himnu jira. Darasaa dilaa dhufu jira. Ganda kanaas akka isaan qaariyaa fi kanaas nu babbaasanii. Qaariyaa ilaallamee ni kaawwanna. Taate gandii amata kana fa'aa bishingaan dilaa dhukkubsiifnaan baana darasaasaa. Maata kabiira jannata rabbi si haa geessu jannata ta'e. Way ganda keenya way ganda warree way salaata rabbii. Bismillah qaraanee aana kunfaa aabuufaa. Bismillah dheeraa kana bismillah akka nama dhibu kana ammaa salaata gandi keenya godha.